Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diiyaaspooraa Miidiyaadha. Oromoo Diiyaaspooraa Miidiyaa guyyaa har'aan keessummoota sadii qabadheen isiniif dhiyaadhe gara ollaa keenyarraa Raajii Guddataa haaluma wal fakkaatuun as Minneapolis Minnesota irraa immoo Kadiroo Elemoo fi Huseen Barisooti. Turtii keenya keessatti immoo keessumaa tibba kana marsaalee hawaasummaa irrattis ta'e miidiyaalee tokko tokko irratti taajjabaatti kan jirru qondaaltonni biyya Itoophiyaadhaa warreen aangootti dhufanii yogguu aangootti ba'an sirna aangoo irra jiru yookiis Dookter Abiy faarsuu fi yogguu aangoo irraa bu'an immoo komee dhiyeeffachuudhaan uummata gidduutti waan akka of kora kaasuu akeekuu isaanii taajjabna yeroo adda addaa kana bu'uura godhachuudhaan waan dubbannuuf waan aaman qabu keessumaa aktiivistoonni Oromoo biyya bakkee maandheeffatanii dhimmoota Oromoof Oromiyaa irratti yeroo adda addaa xiinxala kennuudhaan beekamani. Maarreen turtii keenya keessatti keessumaa namoonni yeroo gara aangootti dhufanii sirna tokko faarsuun yookiis immoo qaama sirna sana fuuldura dhaabbatu immoo abaaruudhaan yogguu aangoo irraa kaafaman immoo komee wayita dhiyeessanii biyya bakkee kana keessatti taajjabna. Keessumaa diiyaaspooraa keessatti jechuudha. Inni kun maarraa madde tanii itti gaafatamummaa biyyaa qabaachuuf lammii qabaachuurraa kan madde moo dantaa dhuunfaa irratti fuulleffachuurraa madde. Kanaaf kana fakkaate waan irratti fuulleffannu qabna. Ammaaf maqaa namaa dha'uurraa yoon of qusadheessi dhimma kana irratti fuulleffanna. Isa kana irratti egaa keessummoonni koo ejjennoo mataa isaanii qabu. Akka ejjennootti warreen lakki aangoo irraa kaasuun dogongora jedhan jiru keessummoota koo sadan keessaa jechuudha. Kanneen biroo immoo aangoo irraa kaasuun sirriima ture durumayyuu Oromoof waa'ee hin baasne waan ta'eef ishoo bagakkas ta'e hayyee kan jedhanis jiru. Haaluma wal fakkaatuun immoo lakkii jedhanii bifa jaarsummaan kan ilaalanis keessumaa koo keessa jiru. Maarree turtiin keessan waliin haa ta'u. Isa dura garuu Raajiis irraa eegallaa warreen nu daawwachaatti jiran mee nagaa nuuf gaafadhuutii kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan dabarru ta'a. Egaa haala rakkisaa uummata keenya dhukkuba baraan raafamaa jiru keessatti fi haalli qabsoon Oromoos qaxxaamurarra jiru keessatti carraa dhimmoota siyaasa biyya keenyaa irratti kaasuuf waan carraa kenniteef hunda dura galatoomi jedha. Gama biraatiin immoo Oromoon miidiyaa miliyoona 60 ta'e miidiyaa xiqqoo qaba. Amma dandeettii kee taa'urraa tattaafattee sagalee kana uummanni akka walirraa hubannoo argatu taasisuu tattaaffii gootuun galateeffattee eegalaa yoo asumarraan carraan kan naaf kennamu yoo ta'e tuquu nan danda'a. Yoommoo keessummoonni of beeksisanii itti deebinanaa indettes akka itti yaaddetti deemuu nan danda'a jechuudha. Wanta ati kaaste irratti tariiti ejjennoon kiyyaa taateef baatee isaan ilaala akka cause and effect jechuudha. Aangoomfamanii aangoorraa bu'uu hin malle bu'uu maluurra utuu dhufiin dura sirnitti namoonni aangeeffamanii fi maaliif akka aangeeffaman barbaachisummaan isaa bu'uurarraatu ilaalameetu bareeda. Hunda dura an akka nama tokkotti jechuudha. Namoonni warraaqsa dura hundumtuu sagalee tokko qaba. Mootummaa federaalaa kan biyyattii bulchaa ture olaantummaatti beelleef mormaa ture. Yeroo warraaqsi gaggeeffamu warraaqsaa booda yeroo qeerroon injifatee TPLF addawii keessatti humna dhabee humni jijjiiramaa mootummicha keessatti dhalatu namni hundumtuu deeggaraa ture. Isa kanarratti cubbuu namarraan kaa'umaaf deeggartani ka jedhu. Garuu immoo ta'uu malan mallattoowwan agarsiisamaa turan sanarraa otuu of hin kenniin garaa guutuudhaan jijjiiramicha amananii fudhachuu qofatu hin taane uummanni akka fudhatuuf warri kaan akka warri mamii qaban akka guutuutiin amananii itti deemaman taasisuu irratti shoorri godhame dogoggoraa akka jedheetan ilaala. Ani mudamuu dhabuu isa jedhu sana yookiin deeggaruu dhabuu irratti rakkoo irraa hin qabaadhu. Mallattooleewwan baam amma karaarra deemta yoo ta'e Raajii dhiifama dubbii kee dammaan qabee ejjennoon kee isa kami isa booda ciminaaf laafina inni qabutti dhufuu dandeenya jechuun ammarratti ejjennoon kee sirrii moo sirriin turre guutummaatti diiyaaspooraa gara biyyaatti hawwatanii wannoo gochuun kun. Aangeessuun sirrii miti kan jedhu ejjennoo hin qabu garuu haalli itti aangeeffame sirrii miti haalli itti fudhatames haalli ammas itti bu'ame sirrii miti kan jedhuun ejjennoo qaba. Tole Kadiroo. Gaafii kan gubbaan gaafatte mootummaa wajjin hojjechuun sirri moo sirri miti waan jedhudha. Ana kiyyaatti gabaaba deebiin kiyyine. Gaaf jijjiiramee kun dhufu namni hunduu haamileen mirqaanaan itti seenne mootummaa kamiyyuu taanan mootummaa biyyi sunii keessatti namni tokko mootummaa wajjin hojjedhee yoo Oromoof waa buusaa jedhee carraaqee ani akka dubbii hamtuutti hin laalu.
Garuu nam tokko ittiin madaallu maal hojjate, maal bu'aa buuse, maal miidhaan isaa jennee hojii isaa ilaallee kaasnee dubbachuu dandeenya. Ammoo akka fedheenu muudamee namni tokkini muudamee isallee gaafillee yoo kaasellee akka inni aangoo irratti ka'e yookaan akka inni itti geggeeffamu yoo jiraate kan nama biraatiif godham irra addi yoo taate namni sun Oromoollee ta'e Oromoo ta'uullee baate anin haqaaf dhugaaf jedhee nama suni deeggaruu ni mala. Maal jennaan biyya san keessatti haqummaan jiraachuu qaba, biyya san keessatti walqixxummaan jiraachuu qaba. Biyya san keessatti namni hunduu dhageetti qabaatee seerii nam tokko bahe yookaan garee tokko bahe nam biraafillee hojiirra ooluu danda'u qabee akkasitti waan yaaduu fi wanni kunini wanni goos kana adeemsi nama garii seera hordofanii hojiirra kaasu ka garii ammoo callisanii hojiirra kaasu kun dogongorna fakkaata. Yoo namni tokkini maqaa Oromootiin jechuun mootummaa haa ta'eefiyyuu qaamni kamiyyuu miidhaa yookaan ammoo dabirratti dhaqqabsu nama sunii fi sagalee ta'uuni fakkeenya miidhaa Oromoo gubbaatti dhaqqabaa jiru mul'isuu fi gargaara jedha yaada. Tole, Huseen. Galatoomi iticha akkuma Raajiin jedhee yeroon kun yeroo baay'ee ulfaataa yeroo dhibeen pandemic yookaan addunyaa qabate dhibee koronaa COVID-19 jedhamu kun addunyaa raasaa jiru miidhaa geessaa jiru. Kana keessatti ajandaan kunillee gadi dhufe. Ejjennoon maal qabda waan kanarratti hoonaan jette ani jalqabumarraa aanga'oonni gara mootummaatti yoo dhufan haalli isaan ittiin dhufanii fi haalli isaan ittiin muudaman fundamentally dogongora qaba ka jedhu fudhadha. Ammoo mootummaan sun akka barbaadetti kaabineedha. Kaabinee ofii godhateeti yeroo barbaadetti isteejii barbaadetti akka barbaadetti jijjiiruu danda'a. Fakkeenya biyyanatti yoo fudhanne Donald Trump kaabinee ofii ji'a 2 ji'a 3 fa'a jijjiira. Ji'a tokko keessattis ka torban tokkottis ka jijjiire jira. Ammoo haalli kabajaa dhooggatanii yookaan kabajaa kennanii fi ulfinnaan geggeessammoo salphinaan geggeessan ka jedhu kuni haala abbaan sun itti uf dhiyeessee fi kaayyoo ganama abbaan sun qabatee ittiin qabsaa'ee ittiin dhaqitu murteessaadha. Yeroo baay'ee yoo argitu taate kaayyoo ganama ittiin qabsaayan waan qabatanii qara deemaa turan san irraanfatanii jarjartiitu jira. Jarjaranii itti deemutu jira. Assas dungoonetu jira. Uduu hin beenne kaayyoo irraanfatanii aangoo arganii aangoo barcumaarra taa'uu fiigutu jira. Wanni suni mootummaa already waan karoorfate qaba akkatti irraa kaase isatu beeka jechuudha. Waan assas waan kaaste keessatti keessumaa Huseen gara dhumaarratti kan na yaadattu keessaa osoo hin beekne jarjaranii kan jedhu kaaste. Jarreen kun osoo hin beeki immoo dantaa dhuunfaaf dantaa biyyaa dursa kennan. Isa kana ganaa qabadhu maaliif dubbii kee keessatti waan kaasteef jechuudha. Ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Keessummoonni koo Raajii Guddataa, Kadiroo Elemoo fi akkasuma immoo Huseen Barisoo haala deemaa jiru irratti ejjennoo isaanii yookiis maaltu ta'uu akka qabu bifa ilaalcha isaaniitiin ka'aniiru. Maarreen egaa isa kana keessatti wantoota dubbannu lama qabna. Akkuma isaan kaasan immoo haalli addunyaan keenya keessa jirtu yeroo ammaa kana akkaan baay'ee yaaddessaa ta'uudha. Lammiileen kumaatamatti lakkaa'amanii dhibee koronaa vaayirasiin lubbuun isaanii darbuu fi haaluma wal fakkaatuun miiliyoonni hedduun immoo gara miliyoona 2 olitti yeroo har'aa kana rakkoo kanaaf saaxilamanii dhukkuba kanaaf akka miidhamaatti jiranidha. Maarreen egaa turtiin keessan waliin haa ta'u gidduudhaan sirba tokko waliin dhaggeeffannaa. Kunis kaasi qumaara kee kan jedhudha. Sirba weellisaa kabbadaa jechuudha. Isa booda kallattiidhaan walitti deebinaa. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Tole, mee Raajii sa'aatiin qabnu baay'ee xiqqoodha. Aappii addaallee fayyadamna. Har'a sabateedhaa fi mee isa kanarratti egaa kan koo yoo milkaa'e yoo milkachuu dide garuu gama teeknikaalee nu deeggaraa jirta waan ta'eef guddaa galatoominsi jedha. Mee isa dura garuu muudamumti yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa keessatti kennamaatti jiru kana akkamitti madaalta yookiis akkamitti xiinxalta jechuun biyya keessattis haa ta'u namoota biyya bakkeerra jiraniidhaaf muudamni kennamu kun jalqabuma isaayyuu akkamitti madaalta? Maal bu'uura kan godhate sitti fakkaata akka tilmaama keetti yoo odeeffannoo ragaa qabu qabaatte immoo ragaadhaan kuni kanaaf ta'e jettee nuuf dhiyeessitaa. Mee isa kanarratti gabaabinaan nuuf kaasime. Gaaffiin kun sadan keessaniif dabaree maan itti deemtu? Gaarii ani amma point of argument keenya irratti tariiti akka hin taanetti akka hin hubatamne wanta Kadiroon kaase mootummaa wajjin hojjechuun cubbuudha jedhee kaasaan jiru jennoon kiyya. Wanti ne ilaalu muudamni godhamu kun maaliifidha?
Kanaafin iddoo sadiitti cabsinee ilaalle kanan jedheefi warraaqsi yeroo geggeeffamaa jirutti jijjiiramni dhufee jedhamee yeroo yaadamu sana keessatti namni gara mootummaatti dhaqee yookiin mootummaa kana deeggaruu akka cubbuutti ilaalu. Garuu hattuun hattee gaafa hirattu wal qooddee akka jedhamu gaafa warraaqsaa wal wajjin qabsaa'amaa ture yeroo jijjiiramni dhalate jedhamu wal harcaasanii garasitti deemuun rakkoodha. Duruma mudamicha achirraa ka'edha. Parpasiin mudama kanaa dhuguma ilmaan Oromoo biyya keessa galanii Oromoof Oromiyaa dantaa saba keenyaa saboota biraas Itoophiyaa akkuma biyyattiitti eegsisuudhaaf namoonni dandeettii isaaniitiin the right person on the right place yoo mudamee hojiin geggeeffama ta'e rakkoo hin qabu. Mudamichi kan inni bu'uureffate isa hattuutiin jedhan tokko adeemsa sanatu deema. Maaliifi namoota kanaanii dandeettii isaanii warra mudame kana tuffachuus yookiin qeequunis naaf hin malu ta'a. Garuu haalli waliigalaa jiru fakkeenyaaf ogeessi seeraa tokko akka Kadir obboleessi keenya amma kan wajjin jiru ogeessa seeraa tokkodha. Ogeessi seeraa tokko Kadiroon jiraatee namni immoo Gammadaa yookiin Badhaasaa jedhamu ogeessi seeraa tokkos kan biraan yoo jiraate eenyuti Oromoodhaaf bu'aa buusa jedhee dandeettii akka sila Kadiroon jedhetti personal integration dandeettii bu'uura contributionii qabsoo keessatti qabu egeree saba kanaa yaaduu keessaa baasuu kan danda'u the right people in the right place jedhamee otuu hin jijjiirama kabeebsaa godhee ammatti jiru waan beeku durumaanuu tilmaamee waan beeku ulee jechuudha. Ulee sirna ittiin mootummaarra turuu danda'u kan isa oolchan qofaa keessaa filate. Adeemsa kana keessatti namoonni immoo dantaa mataa isaanii dantaa mataa yeroo jedhu faayidaa qofaa miti dantaa mataa booldi ta'anii ofii isaanii mul'atanii abbaa qabsoo kanaa fakkaatanii deemuu warri barbaadan namni ol harcaasee deemuun suniyyuu rakkoo jechuudha. Mudamicharraa mormii hin qabu garuu sirni mudamichitti kennisiise mootummaa sana umrii dheeressuudhaaf kan jedhamu. Gama biraatiin nama madaalu nama gaarummaa namaa konsashikeetti yani naaduraa ittiin qabuun nama madaalaa ati nama biraa madaaluu dandeessa. Namoota yoo laallee Oromoon ka barbaadu tokkummaa isaa eeggatee qabsoo isaa gaaffii isaa lafa jirtu kataa tokko hin deeme deeffachuu qaba. Garuu daran Oromoo gidduutti rakkoo uumuu warra danda'anitti aangootti dhufu jechuudha. Yeroon kana ilaalu sirnitti aangootti gaggeeffaman sun mootummichi fedhii mataasaa dantaa mataasaa godhachuuf ka godhudha malee Oromoon ilmaan Oromoo mootummaa keessaa qooda fudhatanii haga dandeettii isaanii kennanii Oromoof gaaffii deebisu kan jedhu miti. Iddoo kanatti sirrii miti jedhee mormaa jechuudha. Ayyee tole Kadiroo. Ani jechuun gaaffiin kun gaaffii muudama ta'uu muudamni kun sirri moo sirrii miti nama akkamittu muudamuu qaba nama akkamittu bakkisanii tahaa nama akkamittu mootummaan jechuun sila odoonni muude hojii gaarii hojjeta maali waan jedhu sun falmi sun keessa seenullee hin barbaanne. Wanni an jedhu namni biyya alaatii galu hundinuyyuu sila odoo kaayoo sabaatiif hojjetee ergaa mootummaa qofa hin hojjenne jechuun waan gaarii buusaa jedhee yaada. Namni hunduu biyyatti ufittu galee hojjete yoo na gammachiisa. Angaruu muudame eegi jennu nama takka mataa keessatti qabannee waa'ee nam tokko haasa'u jirru moo waa'ee warri muudame walii galatti haasa'utu jirra. Sila akkasii karaa qabattee gartee abaluun kun akkasii. Kadiroo amma kanaasaa jiru walii galatti kanaasaatti jiru garuu ispeesifikaalii waa'ee namoota marsaalee hawaasummaa irratti mata duree ta'anis atis ejjennoo irratti qabduutti ni dhufna. Amma garuu jeneraalii muudamumti kennamaatti. Muudamuun rakkoo waan takka hin qabu garkiyyaan gabaabduu. Ilaalamaadha. Muudamuun jechuun muudamee namni tokko mootummaa keessatti danda'e biyyuu fiitii fi saba ofiitii fi lafa ofiitii fi gumaachaa yoo inni jedhee rakkoo waan tokko hin qabu. Hojii isattu namu mataan laalamee hojii isattu sirra madaalee dubbataa malee ansanii alatti wanni jedhu hin jiru. Garuu warri mootummaa meeshaa tahee deeggaruu fedhu, warri olola mootummaa bakka hin gahuu fedhu, warra qabsoo duubatti deebisuu fedhu, warra akkasii kan arguttu jira. Warra sassanirra dogongorattu jira, rakkootu jiraachuu dandeenye malee walumaa galatti mootummaa keessatti muudamanii dandeettii qabaniin ogummaa qabaniin uummata ofiitiif tajaajiluun carraaquun rakkoo natti hin fakkaatu. Kadiroon na dhageessee jirta laata gaaffii koo waan na hubatte natti hin fakkaatu tarii yoo na hubanne irra siin deebi'a.
Gaaffiin ani gaafadhe muudamni yeroo ammaa kana yookiis immoo sirnuma amma gara aangootti dhufe waliin gaggeeffamee jiru rakkoo qabaa hin qabu miti gaaffiin koo. Gaaffiin ani jedhee akkaatamti muudamni kun itti gaggeeffamu maal fakkaata? Namoota biyya bakkee keessaa diyaaspooraa gara biyyaatti afeeruus haa ta'u biyya keessatti immoo warrumaa bulchiinsa sana keessa jiran gara aangootti ol fiduu haa ta'u muudamni sun in general akkamitti ilaalama? Akka aktivistii Oromootti akkamitti ilaaltas jedhudha konseptiin koo malee muudamni dogongoradhaa isa jedhu hin jiru. Muudamni mootummaan kun waan inni barbaadutu jira. Rakkoo mootummaa biyya wajjin qaba. Mootummaan abiyyi namni inni barbaadu yeroo ammaa kanatti muudam warra jedhu warri ilaalcha isaa qabu, warri isa deeggaruu, warra kaayoo isaa bakkaan baasu jedhu keessa filatee warri sun humneessaa hangeessaa jira. Kun rakkoo guddaadha. Namni muudamaa jiru kun hundinuyyuu bakki muudameef sanii ni mala. Bakki muudameef sanii hojjechaa jira. Namni muudame jedhanii biyya galaa jiru hedduun hojjechaa hin jiran. Namni muudame jedhamee akka hojii hojjechaa jiru yoo lakkaanee dhibba keessa harki 10 yoo ta'udha. Yoo akkam guddaa 25 hojjechaa hin jiran. Muudamni warra ammoo ka seera eege, muudamni warra seera biyya sanii eege, seera lammummaa haa ta'u, qacarrii biyya sanii haa ta'uuti, gargaarsi mootummoonni waltoomanii jechuun sagantaa addaa kennanii namaani kaadireedhaan wanni godhatan waa hedduutu jira rakkoon hanqinni sanii. Kanaaf muudama haala ammaa kan jedhamuun warra garittuu jira. Fakkeenyaaf aktivistii maqaa nama arrabsuun godhatte, nam tuffachuun godhatte. Harri nam tokko arrabsitee yookaan nam tokko tuffattee yookaan ammoo saba kan kee qabsoo isaa gurgurattee miidiyaa gubbaatti akka malee lallabdi muudama argatte. Kun sirrii miti. Ammoo namni cuftuu nama arrabsee argata jechuu miti. Warri dandeettii hin qabne warri maqaa waan adda addaatiin aangoo argatetu jira. Namni hunduu ammoo bifa suniin aangoo argate jechuu hin danda'ane. Kanaafuu rakkoon bakki jirtutu jira. Bakki hunda sila gargari baasnee kan kana jennee kees baay'ee kees yoo ilaalan malee walumaa galatti adeemsi muudamuu biyya sanii akkaataa mootummaan muudame itti kennu bifa iftoomin hin qabne, bifa dimokiraatawaa hin taane, namni muudamillee hin gariif bakki isaafiyyuu hin malle jechuun bakka akka malee inni dandeettii hin qabne warri muudametu jira. Warri garii ammoo dandeettii guddaa qabatanii bakka warri xiqqaa fakkeessaa fi bakka wayii kahanii mootummaan kun abal waliin hojjechaa jira. Abal waliin jira siyaasa oolfachuuf barbaadutu jira. Waan gos kanaattu jira. Dubbiin wal xaxxudha. Tole, Huseen gaaffii kana hubattee itti yaadaa yeroo keenyarraa kan ka'e kallattiin mee koomentii godhi dhimma kanarratti. Akkuma duratti Kadiroo fi Raajiin illee kaasanii maal si fakkaate? Mootummaan kun yoo mootummaa kana qofa duun taane mootummaan kamuyyuu sagantaa mataa ofii qaba. Sagantaa ittiin biyya sanaa bulchuu, ummata sanaa bulchuu, waan barbaadaa ta'uu dhimma siyaasaa ofiillee sarbiyaa godhu sagantaa mataa ofii qaba. Sagantaa san lafa kaawwatee deema. Amma mootummaa yoo namas muudu sagantaa san irratti eentu waan ayyaade san political programmii kiyya san yookaan sagantaa siyaasaa kiyya san eentu bakka tokkoon naagaa ka jedhu tilmaameeti nama kaawwata. Yoo kaawwatu immoo achi keessatti waan laalutu jira. Wanti laalu keessaa tokko maali? Fakkeenyaaf namoota ajandaa aktiivizimii irratti haa ta'u, bakka wayitiitti haa ta'u, ajandaa wayii qabatanii deeman, ajandaa sana ammoo namoota mootummaa keessa jiru saniin kan morku ka ta'e ajandaan sun. Argite namoota sanniin ijarra buusa jechuudha. Maaf ijarra buusa? Nama sanniin gadi fidee bakka yookaan aangootti kennee aangoon sanii akka ummata tajaajilan godhuu fedhii guutuudhaan fida gadi. Yookaan immoo kalammaffaa salphisu nama san fidee achi kaayee ka'ee ajandaa inni qara qabatee deemee san akka dhiisu godhee ka'ee ergasii booda salphisee lafatti darbee ka'eetiin transition over godhee achi deema jechuudha. Ka biraatti lufu. Kun ammoo ka biraa kalammaffaa maal? Sagantaa ufii qabu kana eentu naa geggeessa ka jedhu haga qopheeffatuuf, haga nama biraa qopheeffatuuf yookaan namoota biraa kaabinee biraa haga qopheeffatuuf ittiin transition godhuu ka yeroo ittiin bitachuuf fuudhee achi kaa'aa jechuudha. Amma walumaa galatti wanti argamu maal inni yoo argitu taate amma maqaa namootatti baasaniitiin namaan arrabsaaran kanallee yoo laaltan fakkeenya maqaa kun jecha girrisaa jedhamu kanaan amma nama arrabsaaran yoo taate haalli namoonni biyya keessa jiranis haa ta'u qabsaa'onni biyya keessa jiranis haa ta'u inumaayyuu warra biyya keessa tureef warra biyya keessa jiru wayyaa warri biyya alaatii gale kun haalli ittiin galee fi
haalli ittiin gara aangoollee ittiin fiige yoo laaltan amma keessattuu aktivistoonni haara baay'ee argitee xiinxallan qabne gadi fageennaan as uduu hin laalle sagantaa mootummaa akkatti inni deemaa jiru eentu aangoo fudhate jijjiiramni dhufe jijjiirama akkamiiti ajandaan irratti Oromoon qabsaa'aa ture yookaan sabni kuuwwan illee irra qabsaa'aa ture kuni sagantaa mootummaa nama qabatee deemaa jiru kana keessatti included ta'ee jira keessa seeneeraa ka jedhu uduu hin xiinxallin uduu laalle itti fiiguu ergasii booda mootummaa kana amala isaa yookaan beekaati uduu beekan aangoo sana fudhadhee bakka san argadhee ergasii waa wayititti darba ka jedhu ilaalcha qabu tokko san yookaan immoo fedhii ittiin qabsaa'aa turan waan mataa isaanii keessa jiru saba kiyya akkanatti gargaara jedhanii waan yaadaa turaniif akka san yoo aangoo argadhe barcumaarra yoo taa'e waan san hojiirra oolchuu danda'a sabaaf ka jedhullee jira akka lama siigalee tokko dhuunfaa ofii galmaan ga'u fedhii personal interest ofii galmaan ga'u tokko ammoo wama irra qabsaa'aa jiran sanuu yoo aangoo argadhe waan san hojiirra oolchaa ka jedhu fedhii mataa keessa qabatanii itti dhufan ka jedhu qaba. Kana keessa kam akka ta'e bal'inaan yeroo biraatti deebi'eetiin yoo specifically namoota kakaasaatiin deemne irra deemuu hin danda'a. So akka lamatti ilaaluu dandeenya jechuu barbaadeeti. Yoos akkas yoo ta'e Huseen badiin kan mootummaa moo kan namoota gara aangootti dhaqanidha jechuun danda'ama? Laali amma yoo waan kana waan laallu taate namoonni saba waan irra qabsaa'aa turan san hojiirra oolchinaa ummata kanaaf ammoo bu'aa tokko buufnaa bu'aa ka buufnu ammoo raasaa dhaabannee raasaa wacuu raasaa iyyuu qofa duuntaan itti dhiyaannee lola beektaa yoo lola yoo itti dhiyaattee qabde lolta malee raasaa dhaabattee loltu. Ibidda akkasi gubu nagubamu nan gubu addaan baafachuu barbaaddu taate itti dhiyaattee laalta malee raasaa dhaabattee naguboo jette hin beektu. Yookaan yoo gadaanni sana nama biraa ka gubatee yoo argite malee. Innaa itti dhiyaateetiin aangoo fudhadhee waan hojjetaa ture kana waan irra qabsaa'aa ture kana waan irra advocate godhaa ture kana hojiirra oolcha jedhee itti dhiyaachuu mootummaa keessa aangoo fudhachuun rakkoo takka illee hin qabdu. Rakkoo takka illee hin qabdu. Ammoo gaafa akka malee namoonni sunniin wanta san harkatti kutanii harkatti gabaabsanii achi kaasan reactionii isaan waan akkamiitiin deebisuu qabaatanii sun waan biraati. Ka lammaffaa ammoo yeroo gari yoo argitu amala namaa irratti yoo argitu yoo bu'aa xiqqishuu wayii arganiitiin jedhan jechuudha. Bu'aa xiqqishuu isii yoo arganiitiin jedhan personal interest jechuudha. Wama hojan kana keessatti bu'aa dhuunfaa ofii namoota laallataa deemantu jira. Amma xiqqoo duratti Kadiroon tuttuquu yaalee jira. Fakkeenna garee tokkicha arrabsanii maqaa balleessanii ka'anii bakka wayitiitti ammoo daantaa ofii ilaalanii itti seenaniiti gara biraa fakkaatanii deemu. Amma namoonni akkasii sunniin maalinni wannaa dhuunfaa qabu jechuudha. Interestii dhuunfaa qabu. So amma walumaa galatti durumaanuu dogongora assessmentii gahaa uduu hin goone. Ajandaa ofii ajandaa ittiin qabsaa'aa kana keessa fakkeenya ammanii waan tokko irratti yoo advocate godhaa ture yoo hojjetaa ture outline godhee waan qabutu jira. Filosoofii siyaasaa kiyyaa ta'uu danda'a. Proogiraamii uummata kana misoomaatti caasaa yookaan siyaasaan ufafoo furgisiisa ka jedhu kan qabadhu ta'uu danda'a. Waan san integrate naa godheera mootummaan kun. Hagam poolisii ofii keessa jijjiirama poolisii yookaan jijjiirama dhufe kana keessa hagam naa galcheera ka jedhu uduu addaan hin baafanne uduu hin laalle jarjartiin is a sort of like competition. Wal morkuu illee fakkaata yoo laaltu taate amma dhaabbilee siyaasaa wadhakkattis haa ta'u namoota dhuunfaa wadhakkattis haa ta'u akkaataan ittiin galanillee wal morkii fakkaata. Akkatti aangoo saamachuu fi ganillee wal morkii fakkaata. Kun maal inni durumaan assessment gaabbiitu jira jechuudha gabaabumatti. Namoonni yeroo gara aangootti dhufu. Mootummaan ammoo amma keessattuu mootummaan amma jiru kun mootummaan Abiy sinii gabaabsaa waan assas godhee harkaa qabutu jira. Namoota dhuunfaallee dhaabbilee siyaasaallee akkatti xiinxallee qoratee akkam godhee namoota kana yoo barbaade nama isa fayyadu aangoo fidee waliin hojjechuu. Yoon bara kaan ammoo namoota isan fayyadne ammoo ka ammoo taakkoo itti ta'uu danda'u. Ka ammoo yookaan
gufuutti ta'uu danda'u akkam godheeti karaa irraa dhooguu danda'a. Ka jedhu mala lafa kaayati qaba jechuudha. Mala kanaan deemaara mootummaan. Kana keessatti namoonni baay'een aangotti dhufaallee victim ka ta'an karraallee ari'aman waa akkasiisaniin deemaara na fakkaata. Tole galatoom ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jirudha. Oromiyaa diaasporaa miidiyaa irratti jechuudha. Mee dhimmi nu irratti fuulleffanne immoo keessumaa marsaalee hawaasummaa irratti tibba kana deemaatti kan jirani qondaaltonni yogguu gara aangootti ol ba'anii sirna aangoo irra jiru faarsuudhaan yogguu aangoo irra jiranii akkasuma immoo warreen biroo qeequu yookiis abaaru erga aangoo irraa bu'anii immoo komee badhoo dhiyeessuudha qaamuma biyyittii bulchaa jiru irratti kana marsaalee hawaasummaa irratti torban kana akkaan taajjabaatti jirra. Torban kana qofatoo hin taane erguma sirnichi gara aangootti dhufeeyyuu aangootti baasuuf aangoo irraa buusuun waan aadeeffame fakkaata. Inni kun immoo matumaayyuu mata duree siyaasaa Oromoo yogguu ta'e taajjabna. Mee Raajii gaaffii kanan si gaafadha. Yeroo tokko amma fakkeenyaaf marsaalee hawaasummaa kana irratti egaa Oromoo fi Oromiyaan maatti oolte kan jedhu marsaalee hawaasummaa kana irraa hin taajjabna. Isinis egaa aktiivistoota marti keessanuu saba taataniif waan deemu sirriitti ilaaltuu. Raajiin immoo egaa gabaasuma tokko qindeessuuf iyyuu miidiyaa irra saba jirtuudha waan tokko taajjabda. Namoonni gara aangootti dhufanii yogguu aangootti dhufan uummataaf gara sanan deema jedhanii waan ibsaniin fakkaatani jechuun abaluun iddoo akkasiitti muudame kan jedhu agarta. Garuu yogguu aangoo irraa bu'an immoo yogguu isaan baay'ee abaaran argita. Inni kun maarratti kan fuulleffate sitti fakkaata akka taajjabbii keetti egaa atis waanuma marsaalee hawaasummaa irratti argitu qabda. Isa kana hundi keessanuu kanuma jechuu kooti. Maarratti kan fuulleffate wayii fakkaata wanti akkasii kuni kunoo maaliif ta'e dura otoo natti nimiinati fakkeenyaaf mana baatee haadha marrooleetti otoo waan tokko nimiin ergachii baatee an iddoo akkasii dhaqeen iddoo akkasiitti waa ta'e jechuu wayii tokko fakkaata. Ergasii yoo boosse akkami dubbiin kun yoo dubbiin kun kallattiin isinii galuu didee alkallattiin yoo na hubattanii dheen. Gaarii tichaa ammas kannan irra deebi'u yaadi koo akkuma silaati amma mudamuu irraa rakkoon qabaadhu haalli itti mudame rakkoo qabaa hundi keenya yaada tokkicha qabna. Yeroo achi dhaqan warri mudame kun silaa haalli itti mudamaniyyuu rakkootu qabaate achi dhaqanii immoo rakkoo Oromoodhaaf fala ta'uu otuu danda'u ta'e rakkoon qabu. Haalli itti mudamu ulaagaan ala yoo ta'eyyuu amma bakka hojii hojjennutti namni tokko riiformaansii gahaa tokko malee qaxaramee dhufee erga immoo tireen gootee hojii irratti cimaadha yoo ta'e rakkoon qabu ulaagaa yoo cabeyyuu jechuudha. Amma rakkoon jirtu aangeeffamuu isaanii sirna miti yoo jenne jechuun akkama ulaagaalee sila kaa'an jechuudha. Erga aangeeffamanii booddee immoo yeroo aangoo irra turan dhimma Oromoof Oromiyaaf fayyadu osoo raawwatanii rakkoon qabu. Aangootti kan dhufu hundumtuu akkuma sila Kadiroon kaase kaan over qualifiedidha kaan under qualifiedidha kaan immoo factionaliyyuu miti. Gorsaa pirezidaantii naannoo fa'aa ta'ee taa'a garuu homaa tokkoon hojjetu simboolii madha jechuudha. Nama sanaa nama biraa dha'uuf itti gargaaramtuun alatti waa tokko bu'aan qabaatu. Kaanis gorsaa jedhee mataa. Kaan immoo waan akka aangoo riijiniin qoodamtu wayii riijinaal baalaansii finna jedheetu fidee kakkaa'a jechuudha. Amma rakkoon jirtu wanta ni hadheeffadhuuf ka Oromoon irraa barachuu qabu. Waa'ee darbee miti kan haasa'aa jiru kan amma haasa'aa jiru mudama keessatti carraa akkasii argatee namni bahu qabsoo Oromoo akka duuban harkisneef ka dubbataa jiru. Yeroo achi ba'an qabsoo Oromoo laamshessuu kan danda'u gaaffii Oromoo laamshessuu kan danda'u irraa osoo of qufatu ta'ee natti tola. Amma mudamoota torban kana keessa haasa'amaa ture nama madaaluu barbaadee miti. Yeroo aangoo irra jirtu Itoophiyaa Oromoon Itoophiyaadhaaf wareegame Itoophiyaa ijaarra jettee ka dubbataa qooda qabsaa'onni kennan qooda qabsoon Oromoo kitilaan namoonni itti wareegaman ija jaamsaa disregard krediitii dhorkataa deebitee immoo yeroo aangoo irraa buutu waan dhaabattee buuste sana fuudhuun si rakkisa waan ta'eef qabsoo Oromoo gatiin itti kaffalamee iddoo sana ga'ee otuu ittiin bu'amu ta'ee bifa danda'ameen mootummichuma jireessuu fi bifa kamiinuu ulaagaa kamiinuu haa mudamanii itti deemurra yeroo bu'an immoo ammas deebi'ame wanti bu'amu tokko siyaasa Oromoo na yaadachiisa naan dheeressuun barbaadu. Siyaasa Oromoo keessatti yoo jaarmaa siyaasaa tokko keessatti miseensa taate yoo rakkoo mataa kee qabaatte yookiin haalli si rakkisee yookiin immoo kaayyichatti amanuu dhiistee namatti amanta yoo ta'e yeroo jaarmaa tokko keessaa baatu ganda keetti deebiteeti ani ganda akkasii waan an ta'eef belufaana dhiibani jetta followers argachuuf malee akka raajiitti lakkianis kana balleessee ni jedhee namni dubbatu. Inni si ari'uus hin dubbatu inni ari'amuus hin dubbatu.
amala kana barre. Kanaafidha yeroo mudamanis hin dubbatanii mootummaa bira dhaqanii mootummicha booddee immoo fakkeenyaaf amma mudamuma dhiyoo kanaa kaasu. Namoonni dhaqanii mootummaatti dabalaman Itoophiyaa faarsaa turanii gaaffii Oromoo inumaayyuu gaaffii Oromoo fiduuf qabsoo geggeessaa turan irraanfatanii Itoophiyaa ijaaruu irratti fuuleffatanii hojjetaa turanii gaafachi ba'anii ani sabboonaa waan ta'eefini ari'ame ka jedhan jiru jechuudha. Warri na ariisise immoo warra Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu barbaadan. Bar mootummaa biyyi kan mude mootummaa biyyi Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu barbaada. Maayin nama jaartii tokko akka ittuu dandeessi lamaanuu jaartiidha. Kanaaf mudamuu booddee wanti watwaatamu otu akkas ta'etu natti tola turani komii qofaa miti fallisaa. Mudaman hojiirris waan barbaada hojjetamu yeroo achi garuu haalli ta'uu didee bifa kamiinuu mootummaa sana keessaa bahamu wanti ta'uu qabu. Mootummicha keessa rakkoo jiru tokko lama sadii godhanii kaa'anii akka dhuunfaatti immoo rakkoo sanaaf fala ta'uu dadhabuu ofii of ceephessanii fuulduras hin dhalata waan ta'eef. Uummanni Oromoo kanammoo kanaan falmatu jedhanii akeekuutu irra ta'a jechuudha. Malee mootummaa sana baaranii dhufanii kaampii kanatti dabalamuu jechuun ammas Oromoo burjaajessuu ta'a jechuudha. Boru anaafatis carraa akkasii argachuu dandeenya waan ta'eef yeroo akkasii yoo irra baane Oromoof haa gargaaru amma dandeettii keenya. Yeroo deebinu garuu dhugaa jirtu lafa keenyee ceephoorraa barannee deemuu qabna. Namoonni kan isaan akkas godhanii fi foloowarii barbaaduufidha. Deebanii madaa kaleessaa dhiinsuufidha. Rakkoo hin qabaatu. Oromoon walii darbaa sirna Oromoo garboomsaa dhufe keessa yoo ilaalte sirnichuma jala kan turanitu ba'anii hadheeffatanii sirnaan kan qabsaa'aa jiranii baay'een isaanii yoo kaase jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Faarraa kaase eenyurraa yoo kaase jechuudha. Garuu rakkoo miti hadheeffatanii sirnicha jedhanii tufaniitu sirna sanatti qabsaa'an. Warri godhaa jiran kun garuu sishoom alballaa sishaarii qoccawal jetti amaar dubbii akkasiiti jechuudha. Kanaaf isa kanarratti hubachuu danda'uu qabna. Kun dogoggoraa jedhee yaada akka kiyyaadha. Tole dhimma kanarratti Kadiroo gara keettan dhufaa tibba kana marsaalee hawaasummaa irratti torbanuma dabarsine kana keessaa nama aangoorraa ka'e keessaa of koltiin gaafadhaa maqaa namaa fakkeenyaaf dhooftee ati aangoorraa bu'uun dogongora ture waan jedhu wayti yoon dogongore na sirreessi na bira jirta sabateedhaa fi aangoorraa buusuun dogongoraa kan jedhu wayi tokko kaastee tibba kana marsaalee hawaasummaa irratti dubbatta keessumaa waa'ee dhimma Dr. Birhaane Masqal sanyiidhaa jechuudha. Dogongora maaliif jechuu dandeesse waan amma ijoollee kana fuulduratti dubbattu yookiis immoo warreen nu daawwatu fuulduratti dubbattee nutti himuu dandeessu jechuu kooti carraa kanaan. Okay, kaafamuun isalleen muudamuun isalleen dogongora sirrii maali waan takka hin jenne. Akkaataa inni ittiin muudamellee akkaataa inni ittiin ka'e irra haasa'e. Akkaataan inni ittiin ka'e seera biyya suni kan hordofne akkaataan duulii qindaawwan irratti godhame keessattuu miidiyaa warra Habashaatii fi isa qofaa miti. Isa akka fakkeenya bulchiinsa badaa ka Oromoo nama baaletaraa, tsinfanyaa, zaranyaa maali jedhanii haala isaan itti dhiyeessan sun wanti sun sirrii hin turre. Akkaataan inni aangoo irraa ka'e adeemsa seera biyya sanii ka ministeerii haajaa alaa hordofu ka guute miti. Is qofaa miti ka'uun isaa kun ammoo waan suura wal fakkaataa jijjiiramee kun akka dhufirra kaasee argaa turre paaterniidha. Is qofaa miti namni adda addaa ka Oromoo gariin sabboona warra jedhaman gariin ammoo warra dandeettii qaban jedhaman abaluun kun sabboona miti san hin beeku. Falmii sallee keessa hin seenu. Ilaalchi abaluu kana karaa sirriiti maalii kana akkasullee keessa hin seenu. Warri gari jijjiirama kana keessatti gahee guddaa taphatan. Warri sabboontota afaa jedhaman yookaan jijjiirama kan duraa siiksan. Lamma Magarsaa, Xayyibaa Haassan, warruma biyyi wajjin turaniyyuu Biraanuu Tsaggaayee fa'aa, Baacaa Ginaa fa'aatii, Muhammad Adamoo fa'aatii. Namni adda addaa tokkum tokkoon dhufaa mootummaan itti fayyadamaa geegessa. Wanni kun inni paaterni loogii yookaan namni kun Oromoo hojjate miti beeke. Oromoo gaarii godhee miti. Maqaa Oromoo ta'eef qofa warri mootummaa keessatti ijaarame yookaan warri mootummaa harkaa qaba warri kan gubbaattu dabaa godhee. Adeemsi waan kana ka'uun isaa sirriilee ta'uu ni mala. Adeemsi dubbiin kun itti adeemee dhufe ammoo seera ka guutinatti hin fakkaatu loogii gosa tokko qabaachuu danda'a waan jedhu
irra haasawaa ture. Biraan Masqal Abbabee Sanyii qofa miti kantiibaan asii kan Minisootaa kun hin jira. Innis asirra ka'ee deemee jira. Oromoo waa godhee odoo hin taane, Oromoollee waa hin goone, Oromoollee waa hin goone. Garuu sababuma namni tokkinne jechuun akka ta'een uummata waliigalaa yookaan Oromummaatti dhagahaa Oromoo hawaasa wajjin haasawaan asii kaasanii achi dhidhimsan kan fuudhanii achi deddeebisan adeemsi kunni seera hordofee hin jiru. Adeemsi kun adeemsi loogii qabna fakkaata. Ministeera haajaa alaa ka Oromoon mootummaa dhuunfattee baalataa jedhamu yoo laalamu caasan isa maal fakkaata? Fakkeenyaaf Ameerikaan kunni embaasii sadiitu jira, afuritu jira, mishiniin Itoophiyaa afuritu jira, Niiwoorki jira, Taayyaa Asqasillaasee nama maaraattu hoggan, Waashingten DC jira, kan mootummaa Ameerikaa wajjin hojii guddaa qabu, Fitsum Araggaa nam Guraageetidha, Minisoota ka jirutu jira, Arme ka jiru, nama Oromootti hoggan kun qaansilaadha, waan tokko miti, warri Itoophiyaa ka biyya ala jiraatu, warri nagadaa, warri daldalaa, waan akkas akkas waliin hojjeta kaan Biraan Masqaliidha. Bakki yartuudha, bakki xiqqaadha, ka Kaalifoorniyaa jiru sun jechuudha. Garuu warri Oromoo xixiqquma bakki isaan jiran kanaayyuu adeemsa seeraan hordofin aangoo gubbaa kaasanii warri kaan waan tokko hin taane. Kun maali Itoophiyaan akka malee rakkoo akkasiin qabdu. Itoophiyaan namni Oromoo kan mootummaa kan hin tajaajille jedhee yaadu. Sabboontota miti. Namni mootummaayyuu hin tajaajilaa jedhee yaadu kan ilaalchi Itoophiyummaa san qaba. Biraan Masqal nama jechuun yaada Itoophiyaa gubbaatti yaada anaan walii hin taane yaada faallaa qaba. Itoophiyaan kunini Itoophiyaa Oromoon jaartee Itoophiyaa Oromoon gahee guddaa taphattee Itoophiyaa gosuuniiti jabeeffannee ittiin deemna. Itoophiyaayyuu seenaa ittiin falmachuu qabna. Itoophiyaan Itoophiyaa Oromoo ta'uu qabdi jedhee nama amanu. Kun yaada kiyyaa waladda. Garuu yaada kan waan deeggareef yookaan ammoo yaada kan waan wanni jedheef anaan waliin dhabu. Maal jennaan adda addummaa yaadallee fudhachaa deemuu waan barbaachisuuf inni waan kan akkas nama Itoophiyaa warraa suniyyuu ka jajjabeessa dura deemsisuu barbaadu. Ka tokkummaa Itoophiyaan gosa barbaaddu warra sunitti amanuuf yoo Itoophiyaan bakki hin qaban nama ammoo sabboontota jedhama warri biraati Itoophiyaan sun ta'uu dandeette. Itoophiyaan sun hin taatu Itoophiyaan amma kan jirtu waan jedhuun deemaa jira jechuudha. Biraan Masqal deebiin deebisu gubbaatti waan barreessa argee jira. Jalqaba muudamuun isaan fudhachuun isaa dogongora maaliidha warraa sa'utu jira. Achi keessa eegi seenan dubatti qabsoo Oromoo gubbaatti akka darbatee maali waan jedhe dubbatutu jira. Awwanni garii ka jedhamu fakkeenyaa fi qabsoo Oromoo gubbaatti maali akkas godhe akkas waan jedhu. Yes Biraan Masqal dhaaba garii balaaleffachuun hin malu. Maali inni akka nama ilaalchi siyaasaa adda qabutti waan inni dubbate ka garii warri siyaasaa garii hin gammachiisne yookaan warri qabsaa'ota Oromoo garii hin gammachiisne. Anallee wanni hin gamman jiraachuun hin malu. Garuu anamni dubbii kan eegi ilaalu namni tokko dabira dabalame jechuun mootummaa kan wajjin hojjechuu yoo mootummaan kun dhiibee baasu Oromoo mitiyyuu nan biraayyuu taanan waan isa dubbachuu qaba jechuudha. Barreeffama Biraan Masqal gubbaatti nafxanyaadha rakkooni nafxanya jedhee himatee jira akka malee. Nafxanyaa kan ammoo abbaan itti ka humneesse angoomse Abiy Ahmediitis ilaadu Abiy Ahmedii himate sirriidha. An akkas yaada ture maal jennaan arbii man san keessa jiru kan mul'achuu qaba Abiy Ahmediiti. Inni hin dubbanne bakki sanitti. Anaafaa kan qinnatti ilaaluu danda'a. Garuu Biraan Masqal waan itti fakkaate waan itti mul'ate barreessee jira. Nafxanyaan rakkoodha jedhee jira. Dhugum nafxanyaan rakkoodha. Nafxanyaa sun ammoo eenyutu humneesse eenyutu jabeesse kan dubbatee hin turre kana wanni an arguutu jiru. As Kadiroo mee gaaffii si gaafadha asirratti dhiifama iticha. Na boqochiisi gaafadhu. Yaada gaarii fiddee yaada badhaa fiddee laali mootummaan jalqabumarratti yoo nam tokko yoo muudu sagantaa mataa ofii qaba. Akkatti ittiin deemaaru qaba. Waan hojjechuu barbaade qaba. Namoonni kunniin kan muudaman kunniin mootummaa kana hubatanii qoratanii sagantaa isaa qoratanii I'm not just questioning their wokan beekumsa isaanii namoota question godhuu kiyyaa miti. Mootummaa kana qoratanii fakkeenya let's take Biraan Masqal Dr. Biraan Masqal Abbabee Sanyii haa fudhannu. Namni kun nama seeraati. Kun as nu waliin turellee Minisootaa kana Universitii tokko keessatti waliin barannellee. Beekanii mootummaa kana sagantaa isaa beekanii siyaasaa isaa beekanii ummata maal akka hojjechuu barbaadu beekanii akka tasaa ta'e Biraan Masqal maqaa dhaarra malee bar nama baay'eetu jira. We just taken his name because he became the recent victim. Waan kana beekanii itti deemaa jirammoo lakki waan kana uduu hin beekne itti deemanii yookaan angoorra ari'amuun isaanii akkaataa isaan ittiin amma xaliyaa sarara lama barreessanii itti ari'an suni
immeejii Oromoo kan akka xiqqeessutti yaadni atamma kaasaa turte yaada san immeejii Oromoo akka xiqqeessutti aangoo irraa kaasan akka Oromoo tana salphisutti jechuudha. Akkamitti ilaalte waan san? Namni tokko qaba Kadiroo walumatti qabdee nuu deebista. Dubbii matti dubbatte keessatti fakkeenyaaf aangoo irraa akkaataa kaafame kun dogongora kan jedhu kaastee haa ta'u akkaataan jalqaba itti aangoo dhufan yoo sirrii ture jechuun namatti maqaa kaastee haa fudhannu fakkeenyaaf jechuun yoo iddoo kanarratti akkaataan aangoo irraa kaasan dogongora jennee komanne akkaataan aangootti filannoo sirrii ture isaanoo akkamitti aangoo sana fudhatan ishee kan akka gabaabinaan naa tuqxu barbaadeen galatoomi Kadiroo. Akkaataa warri itti muudame waan hedduun beeku. Sirrii miti jedhee dubbachuun na dhiba jechuun faaktii hundaayyuu hin qabu. Garuu mootummaa kana keessatti gaafa jijjiiramee dhufee jedhame namni gammadee galee waan danda'e ni gumaachaa jedhee warri galiin jira. Warri mootummaa fi ulee tahee, warri mootummaa fi afaan tahee ololaa qabsoo uummata xureessuu fi nam gari maqaa balleessuuf gal ni jira. Gargarii baasaa eegii deemne. Namni mootummaa keessattuu galee mootummaa keessa hojjechuuftinu cubbichaa yookaan ammoo cubbaaleeyyii yookaan ammoo warri dogongoraatii jennee dubbachuun afaan guutanii dubbachuun nam dhiba. Namni gari ilaalchi gostuun hin qaba. Mootummaan kun mootummaa alagaati farra qabsoo Oromooti mootummaa diinati ka wajjin hojjetamuuti barbadaa'uu qabaa jedhee warri yaadu jiraachuu ni mala. Ani yaadu warra sanii itti namanu. Isaanii sirri jedhanii of yaaduu danda'anii. Garuu namni mootummaa wajjin akka yaadatti hojjechuuni dogongora jedhee hin yaadu. Kanaafuu muudamni isaanii sirri moo sirrii miti jettee yoona gaafattee muudama isaaniitii fi kaafamuu warralleen sirrii moo sirrii miti jecha dubbachaa adeemsi seeraa hordofamuu qabu hordofame jedhee waan dhiyoo kana waan qoqqoradhee fi hubadhe sun irraa kaasee adeemsi isaan hubatamne loogiitu jira. Warri biraa akkas gubbaatti hin xiyyeeffatamne walumaa galattuu paaterni loogii, paaterni miidhaa, paaterni jechuun sagalee Oromoo yookaan namni tokko xiqqoo tokkollee waan dubbatu keessa hagum tokko waan Oromoo keessa buuse mootummaa sun biratti akka gaariitti akka hin laalamne waan arge sun. Warri biyyattuu galu ka Huseen na gaafate warri biyyattuu galee kunini maal yaadanii akka isaan galan ani hin beeku. Mootummaan natti fayyadama yookaan mootummaa fayyada yookaan uummata fayyada jedhanii deeman hin beeku. Namni gari warri gari galu ayyaan laallattuudha. Dantooyyeedha. Warri gari warri garaatidha. Warri garaa galutti jiru. Warra ammoo mootummaa uummata tajaajillaa jedhee seenutti jiru. Kanaafuu gargari baasaa deemuun gari. Garuu anamoonni an argaa jiru. Paaterni mootummaa biyya keessatti argu nama Oromoo akkuma Huseen durattuu jedhe hedduu isaanii itti fayyadamee gaafa fayyadamee jechuun irra bahe gatuudha. Yookaan ammoo nama Oromoo biyyattuu galche ajandaa hin taane dubbii hin taane itti fayyadamee dubbachiisee nama biraattuu jibbisiisee achiin dubbatti geeggessuudha. Kunin ammoo paaterni mootummaa abbaa irree takka jechuudha. Nam jaalatamaa jibbisiisuu, nam dandeettii qaba dadhabsiisuu, nama sabaa waliigala saba biraatti akka inni jibbamu godhu dhumirratti alagaanuuf marsanii qabsoo sabuu fi kol'aasuun kunin mala jechuun abii kitaaba isaa keessatti barreesse. Waan gosa kanaa kitaaba isaa keessatti erkaa binnaa membara kitaaba jedhu keessatti barreessa jira. Namni dantooyyeedha bu'aa jal deema garaan qabadhi jechuun waan feeti godhi garaan qabatteen dubattuu fakkeenyaa fi nama kan garaan biti ittiin deemi karaa hallayyaa geessi. Achiin dubat itti mammaaki yaa sanga yaa qotiyoo atini okaya yookaan margi kan agarte malee qileessi dura kan argitee jedhi itti mammaakifa jedhee barreessee jira. Namni garii oduu sun beeku itti seenaa jira. Ka garii ammoo hin beeku iyyuu ta'a garuu akka hundaafiyyuu mootummaa wajjin hojjechuun dogongoraa miti garuu adeemsi mootummaan sunini warra Oromoo xiqqaa takka naatoo qaban warra Oromoo xiqqoo tokko sabboontutu qaban itti ilaalu dogongora qaban. Ayyan daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diiyaaspooraa Miidiyaadha. ODM guyyaa har'aa irratti haala yeroo irratti fuulleffachuudhaan kan nuyi xiyyeeffannoo addaa kennine maaliif egaa torban lamaan sadan dabarsine kana haalli biyyi keenya keessa jirtus ta'e guutummaan addunyaa keessa jirtu lammiilee hedduun gaaga'ama lubbuu jabduu geessaa waan jiraniif dhimma koronaa vaayirasii irratti kan nuyi fuulleffanne isiniif dhiyeessaa turre har'a garuu dhimma siyaasaati xiqqoo ishee miila gorfanneerraa kanaaf of koltii guddaa isin
gaafanna. Keessummoonni koo Raajii Guddataa, Kadiroo Elemoo fi akkasuma immoo Huseen Barisoo waliin kan mari'achaatti jiru. Tibba kana biyya nuyi jiraannu keessumaa Ameerikaa keessatti qondaaltonni olaanoon mootummaa Itoophiyaadhaa aangoorraa kaafamuu isaanii bu'uura godhachuudhaan dhimmi kun maaliif mata duree dubbii dhimma Oromoof Oromiyaa ta'e kan jedhu irratti kan nuyi marii taasisaatti jiru. Keessumaa as Minneapolis Minnesota irratti magaalaa lakkuu jechuudha ambaasaaddara kan ta'anii obbo Unetu Billaattaa dabalaa aangoorraa kaafamanii gara China deemanidha yoon dogongoruu baadhee. Haa ta'u garuu Dr. Birhaane Masqal Abbabaa sanyii immoo Kalifoorniyaa irraa guutummaatti iyyuu aangoorraa kaafamanii ramaddiin addaa isaaniif kenname hin beekamu isa jedhudha. Inni kun immoo kallattiidhaanis ta'e alkallattiidhaan Oromoo akka Oromootti haaluma wal fakkaatuun immoo sablammiilee biroo keessatti immoo Oromoon akka tuffatamu wayii waan agarsiisedha kan jedhu ejjennoo qabu warreen keessummoota ta'anii. Haa ta'u garuu sanas ta'e sana keessummoonni koo ejjennoo adda addaa qabu dhimma kanarratti. Waan jiran qabu, waan dubbatan qabu. Tarii Raajii Kadiroof gaaffii waan qabdu natti fakkaata. Gaaffiin kee maali? Huseenis atis itichaanis gaafattanii naan hundumtuu Kadiroo gaafannaan inni akka isaa wallaalee garuu iddoon gaaffii ani Kadiroof qabu nama madaaluun akka nuu galetti nama madaalla malee eenyummaa namaa mitan namas qeequ namas madaaluun gaaffii iddoon qabu garuu Kadiroo mee dhimmi itti namni mudamee jaarmaa siyaasaatti yoo bu'e rakkoo irraa hin qaban jaarmicha ofirraa ittisuu mirga qaban karaasaa garuu warri aangootti ba'an kun kaniinsaan xureessanii qabsoo Oromoodha. Fakkeenya sila kaasteetta amma waa'ee namaa maqaa dha'ee dubbachuu hin barbaadu garuu Dr. Birhaane Masqal hayyuu Oromoo tokkodha. Yeroo aangootti ba'an kaniinsaan kaasanii aduwaa dhaadhessanii aduwaa keessatti Oromoon gatii baaseera rakkoo irraa hin qabanii kan lole Oromoodha. Garuu gurraacha Abbayyaa wal qabatee qooda Oromoon aarsaa kaffalee fi kan Oromoon godhamee fi wal bira qabamee mulaalamu Oromoon dumaatti hadheeffata seenaa xuraa'aa Itoophiyaa malee dhaaba tokko miti. Kan dhaabaa miti jechuudha. Inni kun duuba nun deebisiisu tokko kan. Lammaffaan immoo ani barreeffama ittiin aangoorraa ka'an argeen ture fuula Feesbuukii irratti illee maxxanseera. Jechuma lamaan aangoo keessaniirraa kaataniitu jedha dhalaanii mootummaa Dr. Abiyyi irraatti kenname. Atataan barreeffame garuu difensii mataa isaaniiti. Akkamiin yaada Dr. Birhaane Masqal himatan fudhattee dhugaa inni isaan iddootti itti ka'an sana maal qabnaa jaaju gochuu dandeenya. Akka itti ka'an dogoggora kan jennu. Maaliif hin sii kaasa Kadiroo? Yeroo baay'ee aktivistoonni keenyas namoonni miidiyaa irras hojjetan baay'een isaanii yeroo rakkoo isaanii dhokfachuu barbaadan Habashaa abaaru Habashaa akkasuma godheedha. Maaliif? When it comes to Habashaa anis atis hundumti keenya iyyuu tokkodha akka Oromootti waan Habashaa irraa nurra dhufu rakkoo keenya keessatti garaagarummaa qabna malee maal amma garaagarummaan anotu beektu kan Birhaane Masqal Itoophiyaa kaleessaa Itoophiyaatu dursuu qaba jedhee falmaa tureef Abiyyi geggeessaa jiruuf aadaawwii warri jedhaman warri Dr. Birhaane Masqal barreeffama isaa keessatti kaase an Oromoo waan ta'eef na godhan jedhu sadan kun anaaf jaartii tokkoon akkoo jedhe maala differensii isaan qaban kanaafi warra Habashaat akkas godhe yoo jennu ani yoo Habashaatu isa buusise ta'e bu'uun qabu jedheen si wajjin hin deggera garuu maala garaagarummaan qaban yoo maalti isa buusise iddoo kanatti waan irraa beektu yoo qabaatte nuufis hubannoodha waan ta'eef. Barreeffama Birhaane Masqal keessa laduu waan tokko inni jedhe maddii rakkoo kana madda ilaalchi Itoophiyaa dullatti kasri nafxanyaa deebisuudha. Abbaan ilaalchi nafxanyaa Abiy Ahmediiti adoo jedhe inni akkasittu laf kahe anaaf fekk malee naa gala ture naa taha ture. Garuu Birhaane Masqal sababa ani hin beekne fi mootummaa qusachuu barbaada. Namni siyaasa Oromoo keessa jiranii hagamma Abiyyi gariin kaaki kiyya Abiyyi qabsoo Oromootii fi faalladha. Abiyyi bakka sanii hin malu. Qabsoo Oromoo qancarsee jira. Nafxanyaa Oromoo gabroonfataa turte ka deebisee humnoomsee nurratti bobbaas isa jedhee amanan. Birhaane Masqal ammoo kiyaati hin qabu. Inni sababa inni dhiyeeffate hin beeku garuu Abiyyi qofa osoo hin taane. Naaf kolchi. Iddoo sanatti akka clear gootu kan hin barbaadu. Dr. Abiyyiin mormaa nama sirna sana bulchu. Nama sirna sana bulchu invitationii isaa yookiis immoo aangoomsamuu isaa fudhatee
adda baasnee ilaaluun ni danda'ama. Namoonni kana kaasu. Jechuun egaa gaaffii nan gaafadhu ejjennoo miidiyaa koo yookiis Oromoo Diyaaspooraa miidiyaa miti. Kanaaf namoonni Abiyyi fi eenyu adda baafuu dandeenyetti? Garuu Dooktar Abiyyii fi Dooktar Biraanee ejjennoo isaanii adda baasuu hin danda'ama? Biraanee Masqalii fi Abiyyi? Eeyyeen. Wal amma Biraanee Masqalii fi Abiyyi jechuun yeroo garii akka mootummaatti ilaaluu qabna, yeroo garii akka dhuunfaatti ilaaluu dandeenya. Akka dhuunfattu yoo taate wanti Biraanee Masqalii barreesse kan nafxanyaa sun Abiyyi akkas amanaa jedhee hin yaadu fakkeenyaaf. Akka dhuunfatti nafxanyaan rakkoodha. Nafxanyaan Oromoo gubbaatti jalqaba waraana kallattii banee achiin boodatti waraana aadaa, waraana sirna mootummaa itti banee jira. Ammaan tanas waraana guddaa ka Oromootu bane, waraana olola nafxanyaatu jira jedhee ka gosa Biraanee Masqal dubbate san Abiyyi ni amanaa jedhee hin yaadu. Walqixxummaan afaanii biyya san keessa jiraachuu qabdi. Falmiin kun nafxanya harka 20 taatuu fi Itoophiyaa gadaafane kan ilaalcha sabaa fi sablammii mirga gosa Oromoon barbaadu ka fedhani persentii 80 kan inni jedhu sani afaanii Oromoo afaanii biraatiin walqixxee tahee afaan Amaaraa jechuudha. Afaan hojii mootummaa tahuu qaba jedhee qabxiila inni akkasi babarreesse sani Abiyyi akkasittuu amanaa jedhee hin yaadu. Sadarkaa dhuunfattu ilaalchi warra waliin fakkaatu bakka hedduutti waan barreeffame san keessatti dhugaa jirtu kanaaf xanyaan kanan dura dhaqqabsite kan malee dhaqqabsaa jirtu kan hegerillee dhaqqabsu warri barbaadu sun sirna nafxanyaa ka awwaalame lamuu deebisuu fi carraaqaa jiranii jedhee inni dubbachaa jiru san Abiyyi akkasittuu gabbee dubbataa jedhee yaadu. Garuu akka mootummaatti inni ambaasaadera jechuun qoonsilaa waliigala Itoophiyaa ka elleetidha. Ejjannoon bakka sanitti inni hojjetu taa'ee ejjannoo mootummaati. Mootummaa kan mataan isaa immoo Abiyyiidha. Waan Abiyyiin karoora baasu, waan Abiyyiin kallattii laf kaayu, waan Abiyyiin jechuun hojjedha jedhu akka mootummaa sun hojjechuu danda'an. Garuu waa takka ammallee bakka kanallee wanni nu beekuu qabnu. Qoonsilaa haa taatu, embaasiin Itoophiyaa haa taatu tajaajila lammii tajaajila biyyaati. Sila bakki bu'aa biyyaati malee bakki bu'aa mootummaa aangoo gubbaa jiru government yookaan ammoo paartitii miti. Yeroo garii Itoophiyaa keessatti wanni cufti waliin laaqama. Mootummaan kamii, paartiin kamii, biyyitii kamii, bulchaan kamii. Anammoo wanni rakkoo guddaan ta'e tokko waan hundaayyuu Abiyyiin ta'uu jira. Biltsiginna eegi jenna Abiyyi, mootummaa eegi jenna Abiyyi, biyyi Itoophiyaa eegi jennu Abiyyi. Wanni hundu nama tokko tahee walitti laaqamu, walitti marqamu tokkotu jira. Sunin rakkoo guddaadha jechuudha. Nu amma Biraanee Masqal Abbabaa Sanyii sirni nafxanyaa sirna duriifaa aduwaan ka Oromooti jedha. Aduwaan ka Oromoo warra jedha hedduutu jira, ka amanuutu jira. Itoophiyaa durii keessatti gumaachi guddaa gumaachinee warri gootota Oromoo, fardeen Oromoo, nam gariitii fi goobanaa daacee goota, abaluun goota. Warri kunni contributionii qaban moo hin qaban yoo jette ilaaltu contribution adda addaa qaban. Garuu haala gumaachi isaaniitiin Itoophiyaa irraa fayyadamoo injifannoon isaan Itoophiyaaf argatan suni warri miidhee injifannoo argataman injifannoo warra suni miidhaman ka jedhudha. Namni garii yes injifannoo arganne injifannoon kennu ta'uu qabu hatamnee nafxanyaan nu jala hatee malee nafxanyaan waraana nafxanyaan gootummaa nafxanyaan dandeettii qabattee Itoophiyaa hin jaarre. Itoophiyaa ka jaar fardeen Oromooti. Ka Xaaliyaanii ittise gootummaa Oromooti. Ka biyyi suni nyaachisu, ka biyya suni wadhiyeessu, ka risoorsii qabu, ka laf badhaatuu qabu, ka jiddu galeessa aadaa guddifachaa fidee ummata biyya suni walitti hidhee tokkummaa biyya suniitiif yayyaba ka tahe Oromoo malee Amaaraa miti. Baay'inni kennan teessuma lafaatiin nuttu hangaf tahe deemuu ittiin qaba jedhe warra amanutu jira. Ilaalchi sun irraa kan ka'e waan gosa ka qabsoo Oromoo gosa nu baranne jechuun Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti Oromoon cunqurfamte Oromiyaan cunqurfame kanaafuu falli jiru Riippaabilikii bilisummaa qabdu ka Oromiyaa jedhamu yookaan walabummaa qabdu gada Riippaabilikii of Oromiyaa warra jedhe dhaabachuu qabnu jedhutu jira. Qabsoon abaa'oo faalleen karaa ittiin jalqabetti jira. Lakki Itoophiyaa keessatti iyyuu gumaachuu guddaa qabna uummata teessuma qubsuma istirateejii waan qabnu irraa kan kahe jechuun abbatti tan ittiin deemuu qabnu ka jedhutu jira. Kun falmii qabsoo Oromoo keessa jiru. Garuu wanni tokkini yes Biraanee Masqal Abbabaa Sanyii waan Itoophiyaa amma kan jirtu deeggara wanni inni hedduu dubbatin jira. Garuu alagaan akkamitti Biraanee Masqal ilaalaa jira. Finfinneen kan Oromiyaa jedhee, Dirdaawwan kan Oromiyaa jedhee, afaan Oromoo walqixxee ta'uu qabaa jedhee, akkas tahaa jedhee ejjannoo isaa kan inni qabsoo Oromootiif qabu jedhamuun itti duulaa jiran. Yeroo isaan ejjannoo qabsoo Oromoo kan inni qabu jedhan itti duulane
anammoo namni kun yoo oromummaa isaati yookaan ejjennoo inni qabu gariif itti duulame waliin dhaabbadhee jechuun nama suniif dubbachuu dirqamaa qabaa jedhu kunin waan falaasama yookaan ammoo pirinsipilii ani ittiin hoogganamu jechuudha. haa ta'u yoos egaa waliin gallee irratti walii galuu dandeessu waan ati amma dubbachaa jirtu waan raajiin dubbatuun faallaa wayii akka ta'e itti hubadhe yoo dogongoree na of kolchaa jechuun raajiin kan jechaatti jiru keessumaa yogguu tuqamanii maqaa Oromoo himatu. Oromoo siifalloo lanarra hin jirtu waan akkasii wayii kan jedhu wayii tokko waan akkasii sirba sana nama yaadachiisa jechuun yogguu duraa koozii Oromoo qabatanii achas baanii dhiyaachuurraa erga waan tokko irraa gadhiifamanii yookiis aangoo sana gallakkisanii waa'ee Oromoo kana achi as dhaadhessuu kana isa jedhudha. Meeqa isa kana ejjennooma keessan respect isiniif godhee yookiis isiniif kabajee gaaffiif deebii koo gara xumuruuttan jira. Haala yeroo keenyarraa kan ka'e daawwattoota keenya yeroo biraa qophii biroodhaan deebinee wal geenyaa har'aaf garuu qophii keenya asitti xumuruudhaaf jirra. Isa dura garuu sochii Oromoon jaharraan tokko ol taasise keessumaa gara bilisummaatti jechuudha. Maccaaftuu lamarraa kaanee hanga adda bilisummaa Oromoo yookiis immoo dhaloota har'aa umurii koof umurii keessan akkasuma immoo umurii keenya booda jiran qeerroof qarree fudhachuu dandeenya. Lubbuu hedduun itti gaaga'ameera. Seenaa darbe yoo dhiisne galmee seenaaf yoo dhiisne waggootuma shanan kana sochiin Oromoo yogguu akka malee jabaate kana fudhachuu dandeenya. Yogguu muudamni kun gaggeeffamu jarreen sana achi keessatti baayyeen agarru jechuun warreen qeerroo jennu jechuudha. Ogummaadhaan Kadiroon gaazixeessummaadhaan saba keenyaaf sagalee taatee yogguu sanatti hojjechaa turte biyya teenya si daawwachaa turre ijoolleemti ati sagalee irraa fuutee quuqqaa Oromoo miidhaa Oromoo dubbachaa turan baayyeen isaanii dirreeratti hin argaman har'a. Jireenya lukkuu jiraatu ammallee sodaa qabu yaaddoo qabu fakkeenyaaf kan akka obbo Abdii Raggaasaa fa'aa fudhachuu dandeenya sochii qabsoo Oromoo keessatti egaa jaarmiyaa tokko jalatti haa qabamani malee isaan kuni bakka buuteen isaanii hin beekamu isaan qofan fudhadhe malee danuudha. Egaa baay'ee public figure waan ta'aniif isaan kaasee kanaaf qabsaa'onni keenya hundumtuu gatii qabu ija kamiidhaan iyyuu kanaaf akkasitti naaf kolchanii warreen kun bakka buuteen isaanii iyyuu hin beekamu. Qeerroof qarreen sochii kana keessatti aarsaa jajjaboo kaffalan iyyuu galanni isaanii dhadhaa bidda buute taateetti. Egaa isa kanatti illee yeroo adda addaa stress gootee dubbatta. Raajiinis bifuma wal fakkaatuun wanta kana jala buutee halkanii guyyaa irratti hojjechaa turte. Huseen immoo yeroo adda addaa dhimma kana irratti gaaddisa raabaa doorii irratti xiinxala hedduu kennitee hojii sa'aatii 16 hojjettee galtee akkasitti hojjechaa turtan. Mee qeerroon suni ga'umsadha hin qaban immoo ilaalchuma sana tulli qinfamnee fi immoo maaliif muudamuumti kun iyyuu xiqqoo ishee unuma warra diyaaspooraa kana xiqqoo waan hafuurri isaa harkifate fakkaata. Unuma warra biyya bakkee jiru kanatu qofatu barate moo ijoolleen biyyaa qaxaleedha jajjaboodha isaanitti iyyuu sochii sana nutti hima isaanitti iyyuu daandii saba bakkee kanatti agarsiisaa ture. Isa kanarratti maal koomenti gootu yaada keessan hin xumurre ayinoo garuu ishee kan akka koomenti gootan galanni isaanii galmee seenaa yaadatama waan ta'eef Raajii gabaabsinuuf dubbadhu ittaanii Kadiroo isa booda Huseen. Gaarigaa waliin galluutti walii galeerraa kan seellaa rakkoon qabaatu dhimma ammaarratti ani osoo bileemiin hafee sloogaaniin gargaaramu tokko jirti. Sheemaa inni qaamni Oromoof qabsaa'u hundumtuu rakkoo keessaa qooda qaba. Qooda isaati wal caalaa. Qabsoon Oromoo qaxxaamurarra jira. Kottaa qooda keenya kenninee falafinnaa ishee jettutti namana. We were the part of the failure. Let us be the part of the solution kan jedhu jechuudha. Garuu waan darbe kan kaasnu irraa barannee raayi. Ammas immoo kan dhiittataa jiru rakkoo fidaadha. Waa'ee mudamaa irra jedhee kana mormu akka nama insaayidarii tokkotti ammas bifuma tiim lammaa jedhuuni opiiduma keessa kan turan keessaatti humni warraaqsa barbaadu wayii tokko dhalatee as bahee ammas lubutuu barbaada waan ta'eef akkuma kanaan duraa gowwoomuu hin qabnu kan jedhuudhaan iddoo sanatti hadheeffadhee morma yeroo baay'ee saba himaalee hawaasummaarraa malee bileem gochuuf miti waan dabarre. Ammas akkuma jette gabaabsine qeerroon akka hoolaatti qalame qaama mootummaa ta'ee mudamuu dhiisi aarsaan ni kaffaleeyyu afaaniinuu galatan arganna. Gaafa noobeelii fudhatan dhiiga qeerroodha. Gaaf tokko mootummichi dubbatee hin beeku. Maaliif humna kanan fidan? Humni kun humna jijjiiramaati. Akkamiin akka isaaniin aangoorra baase waan beekaniif humni kun yoo aangootti dhufe Oromoon gurguru. Deebinee Itoophiyaan ijaaru. Jaarraa qolee nafxanyaa baatu hin qabu qeerroon. Kanaaf aangootti hin dhufu. Humni achirra jiru kun aangoo isaarra turuuf ka barbaadu diyaasporaatti fiiga. Diyaasporaan immoo maali? An tuffachuuf miti.
diaasporaa keessa rakkoo guddaa jira waan ta'eef ishee ittiin qabatee humni ala jiru kun galee isa alatti wal diiguu bareen fayyadamee mootummichi umurii dheereffachuu barbaada waan ta'eef godha. Aangawwan akkuma ati jette diaasporaa mudamuu rakkoo irraan qabonan boorus itti fufuu danda'a. Yoo Oromiyaan bilisoomtes itti fufuu danda'a. Rakkoon jirtu garuu diaasporaamti kuniyyuu qubni quba caala. Oromoof egeree Oromoof warra yaadan dhiisanii waa'ee mudamaa immoo otuu namni dhamaa jiru, otuu namni du'aa jiru, qabsoon Oromootu gaaffii keessa jiru nuni waa'ee mudamaayyuu kaasuu hin malle. Kanaafuu walumaa galatti haala irra jirru qabsoon Oromoo qaxxaamura irra jira waan ta'eef Oromoon inni biyya keessaa jijjiiramaaf gatii baases gatii itti baase galmaan geessifachuu fi irra dhaabbannee hundumtuu gaddeebinee diaasporaanis miidiyaa irraa kaasitu jaarmiyaan siyaasaas namoonni keenyatu mana hidhaa jiranii qabsoon keenyatu jaarraa tokko duuba deebi'ee jiru anaafatu teenyee nyaachuuf haasa'uu malle hundumti keenya gatteenyee akka Oromootti gaaffiin Oromoo kaleessa ka'e eessa jigaera waayyuun deebine waan ta'eef akkam goonee gaaffii Oromoo deebisuu dandeenya kan jedhu hundumti keenya mata mataatti wal gaafannee gara fuulduraatti warraaquu qabna. Warra mootummaa biratti dhaqee mudames diinomsoo otoo hin taane rakkoo isaanii irraa baratanii uummatatti aantummaa isaaniitti akka deebi'an taasisuu qabna. Dhimmi ani Oromootti dhaammadhu tokko yeroo Habashaan nu tokko Habashaaf jennee boqoquu qabna. Gabbachuu qabna nuni. Sirnaan Habashaan kan nuti bookkisiisu ayyaayazuu naayita cirbu ta'uun qabna akkuma jedhanii ucqibnee jaarmiyaa itti Oromoon tokkoomee tarsiimoo qabsoosaa gaaffiitti deebatu qabaate Habashaa mataa waliin qabatu waan ta'eef waa'ee isaanii dhiisnee egeree Oromoo waan Oromoon gaafate irratti hundoofnee qabsaa'uu qabna. Hundi keenya iyyuu gumaacha keenya tuffachuu hin qabnu. Hundi keenya iyyuu immoo hirrina uumnes tuffachuu hin qabnu. Hirrina sana hambisnee gara duraatti immoo solution a part of a solution ta'uu qabna akka jedhuun dhumarratti dhaammadha. Uummata keenya kan dhukkubni baraa rakkisaa jiru kan mootummaa yaadaaf hin jirre kan hubannoo gahaa hin qabne waaqa Oromoo isaan biraa ta'u hundi keenya hojii tola ooltummaatiin irraa fudhannee uummata keenya baraaruufis gahee nurraa qabu jechuu qabnaa kan jedhuun dhaammadhaa jechaa ulfaata. Tole Kadiroo maal jetta dhimma kanarratti yaada guduunfaa nuuf kennime? Yaada guduunfaa mootummaan kun inni mootummaa Oromooti jettee yoo na gaafatte namooti mootummaa sun keessa jiran namooti dhiigan yookaan gariin isaa namoo ilaalchaan kan Oromoo jiraachuu ni mala. Garuu akka mootummaatti hojimaatti mootummaa sun yoo laalu falaasan mootummaan sun amma kan ittiin deemaa jiru yoo laalu muuxannoo waggaa lamaan dabre kan gubbaa mootummaan sun mootummaa Oromoo natti hin fakkaatu. Jijjiiramii dubbachaa baaneyyuu buutamuuti jijjiiramii sun hin jiruu warri jedhee shakku keessa ta'uutti deemuu jira nama. Kanaafuu mootummaa kan irraa gaafii Oromoo takka deebisaa jedhanii yaaduun baay'ee namni gaafiin Oromoo takka hin shakkuutti deemaa jirta moo shakkitee jirta? No, maayita. Shakkitee jirta moo gara shakkuutti deemaa jirta? No, shakkee mitiyyuu qabatamaa wanni jiru mootummaan kun maaliif qeerroo aangoo hin kenni maa qeerroo numneessin qeerroo iyyuu beekamtiyyuu kennee qabsoo qeerroo jechaa iyyuu hin jiranarra. Yoo ati waa'ee qeerroo jettu miidiyaan Itoophiyaan harka qabdu miidiyaan mootummaa hundinuu qeerroo takkas godhee sochii Oromoo eegedhamam kun warra zareenyinneet, xinfeenyinneet, maali jedhanii akka biraatiin dubbatamaa jira. Kanaaf mootummaa kan irra Kadiroo bari mootummaan kuni hojiin qeerroon 5,000 ol qeerroo jenna waggaa 5 kana keessatti Oromoo dhumate qofaa kaasaa irraa akka fakkeenyaatti achiin dura eenyullee hin beeka kanaan maqaa isaanii kaafna. Ila laalika mootummaan kuni qeerroon kan itti qabsaa'e gaafii ummataa deebisuu miidhaa isarra gahe qeerroo mataa isarra gahe miidhaa haadha qeerroo irra gahe miidhaa abbaa qeerroo irra gahe miidhaa qe'ee isarra gahe deebisuuf kun itti ulfaatee ba'aa kan ofirraa buusuuf qabsaa'e. Mootummaan kun ammoo inumaayyuu qeerroo irratti kadhaadataa jiru. Itoophiyaa maal jedha afaan isaaniitiin wada qadmoo ilnaan ni mallasaalleen isa jedhu fa'aa waan akkasii fakkaasan kun wanda duriititti deebina. Mootummaa sloogaanii saniin ka'u. Qeerroon ka qabsaa'e biyya teenna qabannee, qabeenya keenya qabannee, sabaaf sablammii ollaa keenya jiru walii gallee, abbaa biyyaa taane, maalummaa keenyaan gammannee. Argite kitaaba inni madda mar jedheeti fuudheeti wanna jedhu kana uduu hin taane amma kitaaba kana yoo dubbistanii jiraattan is amazing akkatti kitaabni kunuyyuu gadaa irraa dhufee akkitti inni jedhu adda ta'e. So qeerroon
Aangoo qeerroo kennuu qabaata yoo jennu taate mee qeerroon aangoo Itoophiyaa dullatti ijaaruuf miti. Itoophiyaa fakkeenya nuumaraa taatu ijaaruuf ka jedhu keessa jiraachuu danda'a. Fakkeenya bira namas qal'ee ilaalchi isaa akkana fakkaatu Itoophiyaa nama maraa taatu ijaarree keessa jiraachuu hin dandeenye ka jedhu ilaalcha nama qabu na fakkaata. Yeroo baay'ee dubbifama isaa kana yoo dubbiswan. Asirrattillee as keessattillee dubbifama isaa kunoo dubbi piriintis godhee harkaa qaba. As keessa riflektoonti inni godheeru baay'inni waan akkasiisan. Mee qeerroon nu aangoo dhoogganne jennu sun qeerroo kamii? Because qeerroon kaayyoon qeerroon qabsaa'een takkittiinuu sagantaa mootummaa kana irra hin jirtu. Kanaafuu maaf komanname mootummaa kana? Mootummaa kan maaliif komannaa jechuun mootummaan kun akka aangootti dhufettu qaba. Aangoo akka inni dhufu wareegama guddaa kabaase. Yaadannoo dhiyoo kanaa yoo irraa fudhannu qeerroo Oromootu dhuga dubbachuuf. Wareegama guddaa kanallee kaffalee mootummaa dur dhaabbachuun qeerroo Oromoo wanni caalaa hin jirtu. Haga dhiyoo kanatti bara 2010 asitti. Suniin duratti jechuun yeroo filannoo bara 2005 Gambeellatti waan ta'e bara 2003 Ogaaden bara 2007 waan ta'e Looqee Sidaamaa 2000 wayi keessu waan ta'e waa hedduutu jira rakkoon bakka hin jirre hin jiru. Ummati Itoophiyaa kun cuftinuu bifa adda addaatiin diduun gariin ammoo wareegamu gariin loluun waan hedduu gumaachee jira. Garuu ka qeerroo Oromoo kun jechuun sochiin kunini seenaa warri gaafii gaafachaa jiru gaafii waan kan dhale maaster pilaanii Finfinneeti gaafii afaan Oromooti gaafii walqixxummaati gaafiin sun tokkolleen hin deebine deebi'uudhi sun beekamtiyyuu hin arganne amma kan inumayyuu akkuma dubbatte duubatti deebisuu qofa osoo hin taaneyyuu durii isin seenaa bareedaa seenaa olaanoo qabdanii seenaa Itoophiyaa sun isin deebisnaa jedhanii itti qoosaa jira. Amma waliin agarsiisu namni Abiy Ahmed jedhamu muummee ministeera biyyi suni kan Itoophiyaa bulchaa jiru jalqabumayyuu kaayoo qabsoo qeerroo kana akka meeshaatti itti fayyadamee bakka fedhu ittiin deemuuf malee kaayoo qeerroo sullee gaafii qeerroo sullee waan itti amanatti hin fakkaatu jechuudha. Namni kun faallaa qabsoo Oromoo ta'ee dhaabbatee jira jechuudha. Darajaa garafaa tulluu tokkottu jira waan dhiyoo kan jedhu. Abiy Ahmed waggaa lamaan har'a na ceesisa jennee riqichi dhaabee fi qeerroon jechuun Oromoon ceesise achiin duubatti ce'ee jennaan riqichi cabsee jedha. Namni tokko ka Opiidiyoo aangoo guddaa qabu tokko Opiidiyoo dhiyoo kan waan naan jedhete Abiyyi waan inni godhin beeyta jedhee man jennaan kortoo naa taha jedhee kortoo maslaalii naa taha jedhee maslaalii taanee fi muka koree achiin duubatti kortoof jala dhahee isaan jechuun bibittinnaawanii innillee ammoo kortoo hin qabu bu'ullee wallaalee achi gubbaa irraa yaafee jira jedha. Amma akka bu'u hin jiru Oromoon jala hin jirtudha. Gadiin naftanyaa jalciisaa jedhu oolakki gardeeme hin qabu jedhu inni nu rakkatee jira waan jedhudha. Kanaaf gaafii mootummaa kun gaafii qeerroo tokkollee ammatti bifinni deebisee hin jiru deebisuullee haala ammaan tan jirtu yoo wanni ammaan kun jiru jijjiiran malee mootummaan kun deebisaa jedhee hin yaadu. Waa takka jedhu. Kadiroo asumatti raawwannu ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan turtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan ture Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa ture maarreen egaa qophii har'aa irratti keessumaa haala qondaaltonni olaanoon biyya Itoophiyaadhaa ambaasaaddoroonni kanneen akka Dr. Birhaane Masqal Abbabaa Sanyii haaluma wal fakkaatuun obbo Unetuu Billaataa Dabalaa aangoorraa kaafamuu fi jijjiiramuu bu'uura godhachuun haaluma wal fakkaatuun rakkoolee sirna sana keessatti mummudachaa jiran bu'uura godhachuun waa'ee Oromoof Oromiyaa irratti kan fuulleffanne namoota ilaalcha adda addaa qabanii Raajii Guddataa, Kadiroo Elemoo fi Huseen Barisoo waliin kan turtii taasisne jechoota baay'ee irratti yookiis qabxiilee hedduu irratti waliin gallee irratti walii galleerra jechuudhaan kan ejjennoo isaanii godhatanii yeroo biroo qophii biroodhaan walgeenyaa qophii baay'ee bareedaa ture anis itichaa guddataan ture yeroo biraa walgeenya hangasittuu yeroo gaarii